Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonniif dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii kan keenya bakka isin jirtanitti nageenyi kan koo isin qaqqabu akkam jirtu naguma tole galanni rabbii naga'u ani nagaadha. Guyyaa har'aamee akkuma kanaan dura baratame dhimma fayyaatiin waan wal qabate dhimma tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhe. Dhimmi sunis dhimma maaliiti yoo jettanii dhimma dhukkubbii ilkaanii yookaan immoo dhukkubbii ilkee jechuudha. Iddoo iddootti ilkaanii bakka bakkatti immoo Oromoon keenya kun bal'aa waan ta'eef ilkee jedhee fayyadama namni keenya. Kanaaf ka'umsi dhukkubbii ilkaanii maalinni sana booda furmaanni isaa maal ta'uu qaba kan jedhu walii wajjin gabaabaatti ilaallaa jechuudha. Kanaaf kallattiidhumaan gara sanatti isin dabarsaa jechuudha. Amma dhumaatti na wajjin ta'a na hordofaa. YouTube chaanaalii kana immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Na tumsaa wal tumsinaa beekumsa qabnus immoo amma danda'ameen waliif qooduudhaaf yaalii goonaa jechuudha. Egaa dhukkubbiin ilkaanii kun gaafa namatti dhaga'amu yookaan mirri dhukkubbii ilkaanii gaafa namatti dhaga'amu nama adda addaatti bifa adda addaatiin itti dhaga'ama. Kanaaf namoonni asirratti ilaaltan kun fakkeenyaaf warra ilkaan isaanii yookaan ilkeen isaanii sababa garagaraatiin isaan dhukkubeedha. Kanaaf gaafa nama dhukkubuu jalqabu mallattoo adda addaa qabaachuu danda'a. Kan keessaa ciniinu jiraachuu danda'a. Kan keessaa gubu jiraachuu danda'a. Mallattoo garagaraa qabachuudha kan namoonni himatan yeroo baay'ee. Egaa walumaa galatti ilkaanni maaliif nama dhukkuba yookaan immoo dhukkubni ilkaanii maalirraan dhufa yookaan immoo ka'umsi isaa maalinni sababni isaa maalinni kan jedhu walii wajjin gabaabumatti ilaalla. Sanaan booda furmaati isaa homaa inni kan jedhuun isinii kaa'ee darbachuudha har'a. Tokkoffaa nyaatamuu ilkaaniiti yookaan immoo dental caries isa jedhamu jechuudha. Nyaatamuu ilkaanii jalaan nyaatamuu danda'a yeroo baay'ee sababa garagaraatiin jechuudha. Hin nyaatama yookaan immoo oorii godhata jechuudha. Yeroo sana nyaatamee gaafa jedhu jalaan qilleensi galuu danda'a. Yeroo qilleensi galu sana jalli isaa raamma'uu danda'a. Sanarraa kan ka'e raammoon sun nama nyaachuu jalqaba. Sanarraa kan ka'e namoonni gara mana yaalaa sin dhufu sababni isaa inni tokko nyaatamuu ilkaanii sanaanii jechuudha. Inni lammaffaan caccabuu ilkaaniiti. Broken teeth isa jennu jechuudha. Ilkaanni sababa adda addaatiin caccabuu danda'a. Kanaaf ilkaannis yeroo caccabu ka'umsa dhukkuba ilkaanii ta'a jechuudha. Qabxiin sadaffaan infekshinii irga ilkaaniiti. Irgi ilkaanii kan keenya yookaan diddi jechuudha. Diddi yookaan irga ilkaanii. Inni infekshinii qabataanaan yookaan immoo infekshinii uuma yoo ta'e ilkaanni keenya sababa sanarraa kan ka'e nu dhukkubsachuu danda'a. Qabxiin afuraffaan ilkaan lallaafe sababa adda addaatiin ilkaan laafuu danda'a yookaan dhibamee yookaan dhukkubsatee yookaan immoo buqqa'uudhaaf yeroo jedhu ilkaanni lallaafuu danda'a. Sanarraa kan ka'e nu dhukkubuu danda'a jechuudha. Shanaffaan halkan rafanii otoo hin beekin garmalee ilkaan walitti yoo ciniinan nam tokko fakkeenyaaf amma yookaan aaree rafuu danda'a, waa tokko dhiphachaa rafuu danda'a, sababa adda addaatiin abjuu keessa ta'uu danda'a. Garmalee ilkaan isaa yoo walitti ciniina ta'e sanarraa kan ka'e ilkaan isaa dhukkubuu danda'a. Qabxiin inni ja'affaan nyaati ilkaan keessa seenee hafu. Ilkaan keessa seenee nyaatti fakkeenyaaf foon faa yeroo nyaatu namni keenya yeroo baay'ee ilkaan keessa seenaa. Rigaa fudhatee yookaan istiikinii fudhateetu keessaa baafata. Sanaaf nyaati yeroo ilkaan keessa seenu ilkaan nama dhukkubsachiisu yookaan immoo sababa ka'umsa dhukkuba ilkaanii ta'uu danda'a jechuudha. Qabxiin torbaffaan ilkaanota nam tolchee kan mana yaalaatti namaaf godhamu jechuudha. Yookaan immoo wantoota mana yaalaatti ilkaan keessatti namaaf guutaman ilkaan yeroo urachuudhaaf jedhu yookaan immoo yeroo hir'atu ilkaanni guutamu jira. Sababa sanarraa kan ka'es ilkaan
bakka isaatii socho'uu danda'a, nama dhukkubuu danda'a jechuudha. Inni 8ffaaf qabxiinnumaa sababni ka'umsa ilkaan nama dhukkubu rukuttaa adda addaati. Tarii kufanii waa nama dha'uu danda'a. Namnis gaafa lole boksiidhaan nama dha'uu danda'a. Abbaanis ofiin of dha'uu danda'a al tokko tokko. Sababa adda addaarraan aariirraan dhiphinarraan kan ka'e kanarraa kan ka'e dhaamuun yookaan balaa konkolaataatiin yookaan balaa gargaraatiin balaa akka tasaatiin namni ilkaan isaa rukutamuu danda'a. Sanarraa kan ka'e dhukkubbiin ilkaanii nama qabuu danda'a. Egaa erga kana jennee booddee immoo sababawwan ka'umsa dhukkuba ilkaanii erga laallee booddee furmaanni isaa homaa inni sababawwan 8 amma tarreessine kanaan yoo ilkaan nama dhukkuba ta'e furmaata akkamiitu jira? Dhukkuba kana yookaan dhukkubbii miira dhukkubbii sana dhaabsisuudhaaf jechuudha. Maal gochuu danda'ama? Furmaanni inni jalqabaa yeroodhaaf miira dhukkubbii ilkaanii kana akka inni nama tasgabbaa'u kan godhu yookaan immoo akka inni namatti hin dhaga'amne kan godhu furmaanni inni jalqabaa maa inni mataa ol qabachuudha. Mataa keenya gadi qabuutu hin taane ol qabannee yoo hin teenye ta'e yoo waa itti hirkannee teenye ta'e yoo hin dhaabanne ta'e yookaan immoo yeroo ciifnu boraatii of jala keenyatu ol qabannee ciifna yoo ta'e hanga miira dhukkubbii ilkaanii kana nu hir'isuu danda'a jechuudha. Kunis sababni isaa maa inni mataa ofii ol qabatanii taa'uun hangi dhiiga onnee irraa gara mataa adeemu akka xiqqaatu taasisa. Onnee keenyarraa ka'ee gara mataatti dhiigni asii ol raabsamu hammisaa jechuudha akka xiqqaatu godhachuudha. Sanarraa kan ka'e dhukkubbii mataa hir'achuu danda'a. Rakkina fayyaa kan biraa namatti hin fidu kuni. Inni furmaanni lammaffaan bishaan ashaboo yookaan soogiddaatiin ilkaan kan keenya dhiqachuu jechuudha. Amma namoonni si'a tokko tokko soogidda fuudhanii afaan keessa buufataniitu ittiin lulluuqqataniitu hoochuudha. Yeroo sana hamma tokko dhukkubbii miirri dhukkubbii irraa hir'ataa jechuudha. Qabxiin sadaffaan yookaan furmaanni sadaffaan qorichoota mana yaalaatii kennaman kanneen akka fakkeenyaaf Ibuprofen jedhamee kan namaa kennamu ogeessi fayyaa kan namaa kennu sanaan fayyadamuudhaan isa fudhachuudhaan yeroodhaaf miira dhukkubbii akka inni namatti hin dhaga'amne godha waan ta'eef miira dhukkubbii namarraa hir'isa waan ta'eef yeroodhaaf of tasgabbeessuu yookaan immoo miira dhukkubbii ilkaanii yookaan ilkee sana ofirraa hir'isuun hin danda'ama jechuudha. Isa dhumaa furmaata ta'ee fayyisuu baatullee dhaabuu baatullee yeroodhaaf tasgabbii namaa kennuu hafuura namaa kennuu danda'a jechuudha. Yeroodhaaf namatti dhaggeeffachuu danda'a. Inni afuraffaan maa inni haala armaan oliin miirri dhukkubbii ilkaanii ofirraa tasgabbeessuun kan danda'amu yoo ta'e inni dhumaa furmaanni isaa maa inni gara mana yaalaa dhaqanii yaalamuudha. Gara mana yaalaa dhaqanii furmaata dhumaa argachuu jechuudha. Yaalii asii olitti tarreessina sana yaalle yoo nu dhude inni dhuma isaa dhaqnee ilkaan nu dhukkubu sana kophaatti ogeessa fayyaa biratti ispeeshaalistii dooktara fayyaa kan ilkaanii biratti jechuudha. Dhaqnee ilkaan sana of keessaa baasifnee sanaan booda tasgabboofnee fayyaa guutuudhaan jiraachuun ni danda'ama. Inni dhumaa furmaanni isa dhumaatu kanaa jechuudha. Warri ani jalqabarra kaa'aa ture akka inni nutti dhaggeeffatu godhu akka inni yeroodhaaf nu dhukkubne godhu malee furmaata isa dhumaa hin ta'anu jechuudha. Tarii fayyuu danda'a garuu yeroo baay'ee nama hin fayyu. Furmaanni ilkaanittis guutamee yaalli barbaachisu godhamee fi qorichis kennamee fi yookaan kiniiniin kennamee fi yoo tasuma hin fayyu ta'ee furmaanni inni dhuma ilkaan sana ogeessa fayyaa bira dhaqanii baasisuudha of keessaa baasisuudha sana booda nagaa taanaa jechuudha. Kuni waa tokko nu gargaara tokko waan baay'eedhaaf nu gargaara waa tokko qofayyuutu hin taane tokko dhukkubni sun ilkaan isaa hafe isa ollaa jirutti akka hin dabarre nu gargaara. Dafnee mana yaalaa dhaquun yaalchisuun isa sana of keessaa baasuun jechuudha. Cal jennee immoo naannootti namootuma ogummaa isaa hin qabneen yookaan ofuma keenyaa cal jennee raasnee yookaan immoo baasuudhaaf yaalii gochuun immoo infekshinii biraatiif dhukkuba biraatiif nu saaxila waan ta'eef
miirri dhukkubbii ilkaanii kun gaafa nutti dhaga'amu kallattiidhumaan akka fayyaatti nuyi kan isin gorsinu kallattiidhaan mana yaalaa dhaqanii yaala fudhachuudha. Kanan isiniin jedha Oromoo koo waan na wajjin turtaniif galatooma. Yeroo biraatti sagantaa biraa mata duree biraa qabadheen isinii dhiyaadha. Nagaa naa ta'an isiniin jedha. Fayyaan faaya ulfaadhaa. Waaqni nagaa guutuu, Rabbi nagaa guutuu isiniifis anaafis haa kennu isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Baay baay.